dhaabbata dubartoota ijaaruu dubartoota barsiisuu irratti argamu. Dhimmi dubartii dhimma hawaasaati. Rufeedaan dhiira hoo yoom badhaasa? Kaffaltii tokko malee waggaa 24 oliif quraana nama barsiisaa turte. Humna kana dubartiin akka baaftuufi. Awaardiin Rufeedaadha kaayyoo Rufeedaatiin wal qabata. Dhaabbata jabaa biyya kana keessatti qabnu. Barachuu waa hundaa oli. Egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya sagantaan keenya akkasiin booda ammas itti fufee jira. Amma immoo sagantaa keenya sagantaa keessummaa irratti argamna. Dursuudhaan baga nagaan gara istuudiyoo keenyatti nu dhuftan. Baga nagaan nu eetan hedduu galatooma. Nu yaaddanii nu kabajanii sagantaa teessan irratti nu affeeruu keessaniif maqaa kiyyaa fi maqaa dhaabbata Rufeedaatiin illee isin galateeffachuu barbaada. Maqaan kiyyaa Injiinar Hangaatuu Abdul Wahab pirezidaantii dhaabbata Rufeedaati. Injiinar Hangaatuu Abdul Wahab jedhamti. Kan irraa dhufte immoo dhaabbata yeroo ammaa kana hawaasa keenya keessatti hojii guddaa hojjetaa jiru faawundeeshinii Rufeedaa irraa kan dhufte. Faawundeeshinii Rufeedaa immoo namni hedduun magaalaa garaagaraa keessaa biraanchii qabaachuu isaatiin wal qabateetiin namni hedduun waa'ee dhaabbata kanaa namni quba hin qabne ni jira jedhee illee yaadu. Har'a immoo pirezidaantii fi hundeessituu dhaabbata kanaa kan taate Injiinar Hangaatuu Abdul Wahab wajjin turtii kan taasisu ta'a. Namni hunduu hawaasni keenya hedduu beekaa dhaabbatni sun bakki inni hin jirre illee dhaabbanni Rufeedaa hedduu beekamaadha. Dhaabbata dubartoota ijaaruu dubartoota barsiisuu irratti argamu. Dhaabbata jabaa biyya kana keessatti qabnu. Dhaabbata namni hunduu gurra isaa keessaa qabu. Guyyaa har'aa carraa ta'ee dhaabbata pirezidaantii hooggantuu Injiinar Hangaatuu Abdul Wahab asitti affeerannee jirraan waliin turtii akka taasisan isin hin jenna. Mee Injiinar Hangaatuu dhaabbanni Rufeedaa maqaa isaarraa haa kaanu dhaabbata dubartootaati. Dubartootaan illee hundaa'ee dhiirris gahee keessaa qabaatu malee Rufeedaa maaliif jedhame jalqabamee maqaa isaa kana wanni gaaffinatti dhiyeessaniif tokko fa'a. Galatoomii gaaffii guddaadha. Gaaffii hawullee qabu jedhee yaadu. Rufeedaan seenaa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam keessatti dubartii gahee guddoo qabdu. Wanni maqaa kana filanneef tokkoffaratti dhaabbannummaan akka dhaabbatatti hoggaa dhaabbatu hawaasa isaa tajaajiluu fi gargaaruu fi gama Rufeedaa hoggaa dhufnu immoo maqummaan Rufeedaa jedhu hiika afaan Arabaatti hiika wal gargaaruu jedhu laga walitti yaa'u laga wal gargaaru jechuu hiika nu kenna. Sanarra dhaabbannee nuti akka dubartootatti wal gargaaruuf wal ijaaruuf dubartoota ga'umsuudhaaf maqaa keenyallee dhaabbata keenyallee nullee dubartoota illee ni madaalennee maqaa yaanne saniif maqaa kana filachuu keenya. Dhaabbanni kun dubartoota irratti hojjeta. Maqaan isaallee Rufeedaadha. Kaayyoon isaallee akkuma jiru ta'ee jiru. Mee dhaabbata kana hundeessuudhaaf wanti isin kakaase keessattuu immoo yeroo hundeessitan dhaabbanni tokko gaafa hojjetu dhaabbatu hawaasa tajaajiluudhaaf kan dhaabbatu. Mee maaltu isin kakaaseetiin dhaabbata kana hundeessuudhaaf deemtan? Sababni nuti dhaabbata kana hundeessineef akkuma biyyatti yoo fudhanne haalli amma dubartiin irra jirtu haalaan dhimmi dubartii dhimma hawaasaati. Dhimmi dubartii dhimma biyyaati. Dhimmi hawaasaa hawaasni keenya garamitti deemaa jira. Biyyi teenya garamitti deemaa jirti. Guddina biyya takkaatiif dubartiin murteessituudha. Hawaasa tokkoof maatii irraa eegalee maatii jijjiiruu namni danda'u dubartiidha. Jijjiiramni maatii immoo jijjiirama hawaasaati. Jijjiiramni hawaasaa jijjiirama biyyaati jennee waan yaadnuuf amma haala irra jirutti immoo hawaasni keenya garam deemaa jira. Karaa hedduudhaan barumsa irraa fagaannee dhiibbaan akka dubartitti karaa beekamuu fi karaa hin beekamneen karaa miidhaa fakkaatuu fi miidhaan fakkaanneen karaa hedduudhaan dhiibbaan dubartii irra gahaa jira. Akka ishiin hin baranne, akka ishiin dubartii cimtuu hin taane, akka ishiin hin ga'oomne kun immoo waan shari'aadhaan takka seeraan wal qabatee jiru miti. Dhimmoonni dhiibbaan karaa hedduudhaan ispeeshaalii warroota aadaa duubatti hafaa qabatanii deemanii fi namoota amantii keessa jiran ilaalcha hundallee miti. Namni tokko tokko fageenyarraa ilaalchi isaan dubartiidhaaf qaban takka dubartiin akkuma amantii fakkeessanii osoo amantiin daangaa san hin kaayin maqaa amantiitiin dubartoonni akka iftuubatti deebi'an akka isaan baratanii bakka takka hin geenye dubartiin islaamummaa keessatti haa ta'u jireenya keessatti gahee biyyaa keessatti wanni hagana ja'amu qooda akka hin qabaanne jechaanis haa ta'u gochaan wanti agarsiisan hedduu jira. Sanarra dhaabbanneeti. Dhaabbata jijjiirama guddaa fidaa jirudha. Dhaabbanni kun yoom dhaabbatee akkanatti jabaatee jijjiirama hangana gahu fiduu danda'e hangam ture hanga dhaabbanni kun hundeeffame? Dhaabbanni kun kan hundeeffame bara 2013
guyyaa lammaffaa ji'a jahaffaati hayyama isaa kan Oromiyaa irraa yeroo jalqabaatiif argate. Bara 2013 waggaa 5 irraa jechuudha. Rufeedaan waggaa 5 irraati. Hundeeffamni isaa hojii eegaluun isaa. Dhaabbanni Rufeedaa waggaa 5 keessatti dhaabbanni dubartoota damee bakka garagaraatti damee qaba akkuma namni hunduu beeku. Awwaardii qaba. Dubartoota biyya kana keessatti gahee guddaa taphatan. Dubartoota hawaasa tajaajilu irratti argaman badhaasuudhaaf Rufeedaa awwaardii qopheessee marsaa tokkoffaa dubartoota jajjaboo badhaasee ture. Waggaa 5 keessa jijjiirama kana hunda fiduuni waan hedduu nama gammachiisu. Waan jabeeffamuus qabu waan warri dhiiraas fakkeenya irraa fudhatuu qabu na fakkaata. Dubartiin dhaabbata akkanaa addatti hojjechuun isaanii waan hedduu jajjabeeffamudha. Maaliif keessattuu akka hawaasa musliimaatti hedduu barbaachisaadha. Waan addatti qophatti xiyyeeffatamuu qabu. Akkuma isin illee jettee dubartiin hawaasa qixxee hawaasaa olii yoo gama dubartootaatiin waa badan hawaasa guutuutu bada. Yoo gama dubartootaatiin waa tolan hawaasa guutuun tola. Saniifuu irra caalatti dubartootatti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jedhee yaadaanis. Mee gara kan kee deebinuti Rufeedaan erga hundeeffamee waggoota 5 lakkoofsisee jira. Waggoota 5 kanneen keessatti hojiileen inni hojjete maal fa'aadha? Rufeedaan bara 2013 hayyama isaa akka Oromiyaa irraa fudhateen yeroo san ture gara Haramaayaa imaluun. Haramaayaa imalee konferansii guddaa akka biyyatti yeroo jalqabaatiif gaggeesse. Konferansii namoonni hedduun alimman hedduun namoonni gurguddaan irratti argaman gaggeessee sagantaa bareedaa ture. Achirraas deebi'uun gara Baalee Roobee deemee ture. Baalee Roobee irratti nam 500 ol ta'aniif leenjii addaa kanneen ture maqaa Rufeedaatiin. Rufeedaan dhaabbata dubartootaati akkamitti hojjechuu qaba maal irratti hojjechuu qaba jennee yaanne waggaa irratti yaannu irratti mari'annu wanni guddaan dura nu mul'ate yoo jiraate barumsa. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amali saniif sanirratti hundoofnee namni tokko waa hojjechuun dura karaa namsanii garsiisuun awarenessii kennuun waa hundaa olii jennee amanne saniif gara barumsaa deemne. Gara barumsaa waggaa deemnu barumsa yeroo jalqabaatiif diploomaa in Islamic Study asallaa irratti eegalle leenjii yeroo jalqabaa irratti namnummaan magaalaa asallaa irraa galmaa'ee nam 210 ture. 210 irraa namni barumsa eegale nam 995 sanirraa calalamanii qormaatamanii qormaata san dabree namni eebbaaf dhiyaate nam 165 warreen eebbifamanii sartifikeetaan bahan jechuudha. San keessatti waa hedduu agarree eksperiyansii hedduu arganne waa hedduu irraa baranne mootummaanuu Adaama irratti eegalle Shaashamanneetti aansine Haramaayaa Naqamti biraanchii 5 kana yeroo dheeraadhaaf waggoottan dheeraadhaaf leenjii adda addaa yeroo adda addaatti ispeeshaalii Adaamaa yoo fudhatte amma yeroo jahaffaaf baachii jahaffaa barachaa jiran. Asallaa baachii 4 baratanii eebbifamanii jiran. Shaashamannee akkasuma Haramaayaa fi Asallaallee jechuudha. Baachota hedduu barattoota hedduu dubartoota hedduu waliigalatti hanga ammaan tana nam 3,500 ol ta'aniif dhaabbanni Rufeedaadha leenjii kennuu danda'ee jira. Akka dubartiin takka maal irratti hojjechuu qabdi? Maal beekuu qabdi? Beekumsaan ga'oomuudhaaf, qaroomuudhaaf, hawaasa ifii jijjiiruudhaaf dura ifumaahu akkamitti eeguu dandeessi? Naamusa Islaamaa irratti tiisuu dandeessi, ga'oomuu dandeessi jennee waggaa yaannu koorsiilee ni barbaachisan jedhanii yaadaman keessa select godhamee fakkeenyaaf jalqaba irraa yoon si jalqabu introductory siiraa jira. Dubartiin gahee hedduu addunyaadhaaf waa hedduu gumaachan eenyu faadha waan jiru akka dubartiitti waan beekuu qaban ni barsiifna. Lammaffaa irratti waggaa dhufne psychology of woman. Dubartiin akkamitti psychologically jireenya ishee injifachuu dandeessi, akkamitti jiraachuu dandeessi. Sociology akkamitti hawaasa naannoo isheetii wajjin jiraachuu akka dandeessu. Jireenya hawaasummaa keessatti maal akka gochuu dandeessu, hagam akka deemuu dandeessu. Wanni dubartii irraa akka Islaamatti eegamu maali waan jedhamu saayinsii fi amantiilee wal qabsiisnee itti kan nuti barsiifnu. Genderiin Islaam kun koorsiin nuti barsiisnu keessaa isa guddaadha. Maaliif wanni nuti irratti hojjechaa jirrus genderiidha. Dubartiin akkamitti Rufeedaa gaafa gadhaabnu takka barsiisnu takka dhaabbata kana hoggannee qabannee deemnuun olaantummaa dubartii mul'isuuf miti. Takka immoo dubartiin gadaantuudha jechuuf miti. Dadhaboo waan taaneef miti nuti. Dubartiin gadaantummaa waan qabduuf miti. Garuu
dubartiin yoo irratti hojjetame waan guddaa dalaguu dandeessee waan amannuuf nurraa kaaseetii miti. Kun waan gaafa Rasuula sallallahu alaihi wasallam jiru irraa kaasee gaafii dubartoota irraa dhiyaateen Rasuulli guyyaa dubartoonni kophaa isaanii dhimma dhiirarraa adda isaan godhu waan isaan barachuu qaban waan jiruuf dhimma sanii irratti isaan barsiisuudhaaf guyyaa kophaa qabaafii turan. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dubartootaaf sanii wal qabsiisee tiitooriin addaa kilaasiin addaa dubartootaaf kennamuu qabu jiraachuu qaba. Saniifuu korsiileen kanneen kennamuu qaban jennee jendariin islaam dubartiin shari'aa ishee eeggattee osoo daangaa shari'aan dabarre akkamitti barattee akka ga'oomuu qabdu barumsaan hojiidhaan beekumsaan siyaasaan gama hundaanuu daleedee barattee ittiin hojjechuu ni dandeessi. Saniifuu waan kanarra dalaguu qabna. Inni jendariin islaam ni barsiifna. Tiyooloojii jira takka wal bira qabiinsa amantii jechuudha. Kanarratti karaa kamiinuu dhiibbaa yoo si dhufe karaa amantiitiin dubartiin musliimaa takka akka amantii musliimatti takka akka nama islaamummaatti amanutti maal difeendi godhuu qabdi. Gaafileen kanneen nama amantii biraarraa yoo qatte dhufte akkamitti deebisuu danda'uu qabdi. Even san bira kutee nama amantii biraarra jiruuf akkamitti gama islaamaa yaamuu dandeessi waan jiru tiyooloojiidhaan ni barsiifna. Islaamik faayinaansii jira. Maybe dubartiin takka yoo biizinasa irratti hirmaattu ta'e daldaltuu taate biizinasa irratti hirmaatte akkamitti seera shari'aa eeggattee dhalaan waliin qabanne shari'aan osoo waliin faalleessin biizinasa ishee akkamitti gaggeessuu akka qabdu sanillee ni barsiifna. Kana bira dabreellee korsiilee hedduu English improvementii jira. Ulumul Qur'aan wanni guddaan Qur'aanaa jira. Qur'aan irratti akkamitti quraanummaan kun akka bu'ee hikmaan isaa maaliif akka bu'ee waan jiru waa hedduu liidarshiippii jira. Namni tokko liidoggaa godhu mataa isaa irraa eegaluu qaba. Akkamitti namni tokko ifiifuu karaa kam deemuu qaba kaayyoo qabaachuu qaba. Sanarratti if bira dabree akkamitti maatii isaa ilmaan yoo qabate ilmaan isaa akkamitti tarbiyaarra guddisuu danda'a. Maatii yoo qabate maatii isaa akkamitti deemuu ni danda'u qabdi. Dubartiin takka dubartiidhaan wal qabate gaheen keenya mana keessatti gahee guddaadha. Akkamitti chaalenjii san osoo haqa abbaa manaan balleessine ilmaan keenya haadha taane abbaa manaatiif immoo haadha manaa gaarii taane haadha abbaa keenyaaf ilmaan gaarii taane akkamitti jiraachuu dandeenya waan jiru sanirratti illee ni kaafna. Isa bira dabree wanneen osoo hin bira dabruun barbaanne korsiilee dila kana hoggaa kanneenuu behavioral change wanneen osoo hin kaafne bira dabruun barbaanne korsii akkaan barattoonni illee hin jaalatan nuti illee akkaan irra daleenu jechuu maaliif akkamitti behavioral change kana jijjiirraa amala hoggaannu amala duraan qabnu gaarii yoo qabanne irratti fufuu akka dandeenyu yoo amala sirriin qabanne ta'e akkamitti akka sirreeffannu korsiitti barannu. Korsiin kun korsii guddaa keenya haalaan jaalannu hedduullee itti gammannu akka rufeedattu jechuu maaliif waan guddaadha. Akhlaaqni waan Rasuul sallallahu alaihi wasallam irratti ergamanii innama bu'istu liutammima makaarimal akhlaaqiin hadiisa Rasuulaati sallallahu alaihi wasallam kanarra dhaabbanne akka rufeedaatti guyyaan hedduun as keessatti sagantaaleen hedduun as keessa gaggeeffamanii jiranii. Fakkeenyaaf akka rufeedaatti barattoonni rufeedaa ji'a jahaaf leenjii hoggaa fudhatan ji'a jahaaf fudhatanii قدامي في وديتشو سافتي في الحدا وقاف لتن قويا شكري تيجي باشي نندي قويا شكري نمو سينجلتهم سينجتشون عندنا دوان تكرر ولا كرر قالتهم يوم سينجت سوكي نورمال تكا عادة ده تكا وانبرة متودن ده شكري نروفي داخل تجربة رؤيت نمني هذا في أباك أبو هذا في أباي ساتين قويا سن بالبلة برتو تدور بهتي برتو تدور لابته مامتي يوماتي يا dhaloota irraa kaasee hanga irraa na dahuu keessatti rakkoo guddaa agartee jirta. Dahumsa keessatti na guddisuu keessatti chaalenjii hedduu keessa dabartee jirta. Chaalenjii hedduu san dabarsitee ana na guddistee asiin na geesse hedduu galatoome. Itti aansee guyyaa miila dhiqaatii jira. Haadhaa fi abbaa manaa. Akka assignmentiitti taan nama qabxii qaba. Hojii guddoo tokkotti jirtanii rufeedaani dhaabbanni rufeedaa barattoota isaatiif akka haadhaaf abbaa ta'e haadhaaf abbaani waa sittillee himanii wata ilma isaanii gorsan ittis himanii gochaanis itti garsiisan deeme akkas godhi jedhaniin waan sana achi fuudhee achi kaa'e jedhaniin saniifuu rufeedaan leenjii afaaniin qofatti immoo osoo hin ta'in mana barumsaatti akka beekamu mana barumsaa dhaqanii daree keessa taa'anii barsiisaan nama barsiisee barreeffatanii galan.
bahagaritti gochillee jiraatu malee Rufeedaan galaa haadhaaf abbaa keessanii miila dhiqaa viidiyoo waraabaa leenjii gocha of keessaa qabu wahii nama tokko haadhaaf abbaa keetii wayita gajjettee miila dhiitu sitti dhagahama tawaadu'uni wayita nama tokko bilbilteetiin nama silaa galateeffachuu qabdu galatoomi jettuun sitti dhagahama sigalee imaanni keetii sin haaromaa leenjiin guddaan as bira jira jechuudha. Kanaafuu Rufeedaanii barattoota isaa akka haadhaaf abbaatti leenjisuu jiranii warroonni waan kana duubaan jirtan hedduu galatooma isiniin jecha. Rufeedaan gaafa hundeeffamu maqaa isaa Rufeedaa jedheetiin dabalataan immoo dubartoota irratti hojjechuu jedhee gaafa dhufu dubartoonni kunniin maalidha? Mirga dubartii ol kaasna jedhaniiti immoo tarii immoo dubartiitu cunqurfameera mirga isaanii kana kabachiisnaa dhufammoo gaafii jedhullee kaa'uun mala. Garuu immoo as biratti gaafiin kun osuma akka gaafiitti nutuun kaasin deebiin deebi'eera. Rufeedaan gaafa hundeeffamu humna dubartii keessa jiru jira. Kan namni ittiin fayyadamne humna kana dubartiin akka baaftuufi kaayyoon Rufeedaa guddaan kan irraa haasa'e irraa hubadhe Rufeedaan gaafa dhufu paaworii dubartii keessa jiru kana akka hawaasni irraa fayyadamuufi kan isin dhaabbata kana hundeessitan hedduu galatoomaa isin jedhan dhaabbata isin kana nu fiduu keessaniif dubartii qofaa miti hawaasa musliimaa guutuu fi tajaajilaadha. Dubartiin gaafa dammaqxe hawaasa guutuutu dammaqa waan ta'eef hedduu galatoomaa jennaan. Dhaabbanni Rufeedaa awwaardii qopheessee ture yeroo jalqabaatii fi akkuma namni hunduu quba qabu. Mee awwaardiin kun maalirratti xiyyeeffata? Waan jedhu waan sanii wal qabsiistee akkana kaasuu barbaadetti. Awwaardiin Rufeedaadha. Kaayyoo Rufeedaatiin wal qabata. Kaayyoo Rufeedaa inni guddaan dubartoota fayyaan, hawaasummaan, xiinsammuun, siyaasaan, diinagdeedhaan ga'ooman ijaaruudha. San keessatti adeemsa nuti gara barumsaatiin haa taanuu leenjiin haa ta'uu dubartoota ga'oomsuudhaaf hojjennu keessatti dubartoonni kun akka jajjabaatan akka gama fuulduratti deeman namni isaan akka fakkeenyaatti ilaalan isaan dura jiraachuu qaba jennee amanna. San keessaa immoo akka biyyatti durii kaasee hanga har'aa dubartoonni fakkeenyummaa gaariidhaan beekamanii jiranii sanii wal qabsiisee akka biyya teenyatti haala amma jirru irratti dur qofaa miti waa'ee duraanii haasofte gisee hunda seenaa ta'a. Seenaan kun namoota gariif akka waan dabretti ilaalanii namoonni gariin garuu jalqabbii waa ati irraa barattu bu'uura kee godhattee gama fuulduratti itti deemtu jee amana. Sanii wal qabatee sun seenaadha akka seenatti ta'ee akka irratti garuu akka biyyatti dubartoonni jajjabeeffamuu qaban. Godhii hawaasaaf tajaajila hawaasaa kannan keessatti galateeffamuu qaban hawaasa wal baruu qaban jennee amanne. Dubartoota sagantaa irratti fudhataman keessaa badhaafaman keessaa irra hedduun isaanii nama akka biyyatti ga'ee qabu. Takka akka naannootti miti. Islaamummaa keessatti ga'ee hedduu hojjetan dubartootaaf fakkeenya ta'uu danda'an akka biyyatti hawaasa tajaajilaa turanidha. San keessaa yoo fudhanne architect of the ummaadhaan ummaan badhaafamte takka jiraattu magaalaa Harariiti. Nama bu'aa tokko malee kaffaltii tokko malee waggaa 24 oliif quraana nama barsiisaa turte. Kaffaltii takka malee beekumsarraa beekumsa caalu bu'uura islaamummaa ta'e quraana amata 24f namni kaffaltii takka malee ganama subiirraa kaastee haga galgala ishaa'ee osoo afuran fudhanne nama barsiisuu waan xiqqaa miti. Haadha tana garuu namni hedduun hin beeku. Nama dhokotaadha. Waggaa 24 miti waggaa takkaaf namni walitti dhaabee istiqaamaadhaan dalaguu waan guddaadha. Namoota akkanaa kanaa jira fakkeenyummaa dubartii keessatti. Nama namni hin beekne, nama hawaasni hin beekne. Isaan kana hawaasaan wal barsiisuun namoonni biraa karaa isaanii qabatanii jiran takka immoo nama barsiisuu irratti fedhii qaban fakkeenyummaa isaanii fudhatanii itti deemuu ni danda'anidha. San bira dabree warroota badhaafaman keessaa karaa hundaan yoo ilaaltan badhaafni Rufeedaadhaan badhaafame dubartii gama hundaan jirtu keessaa nam tokko tokko fudhatee badhaasee jira. Amma gama architect of the ummaa tiin ummaan tun waggaa badhaafaman gama diinagdeetiin nama akka biyyatti beekamtii guddaa qabu. Diinagdee dalaguu keessatti even akka dhiiraatti miti. Dhiiraa olitti illee hojjechuu keessatti Makkiyaa Maammoo nama beekamtuudha. Adde Makkiyaa Maammoo ishillee nama madraka irratti badhaafame gama wanniitiin miidiyaatiin illee nama akka biyyatti miidiyaa islaamaa irratti hojjetanii gahee guddaa bu'aa jijjiirama guddaa mul'isan badhaafnee jira. Kan bira dabree haadha ilmaan torbaan takka naannoo Amaaraatiif inni mooxaa dhuftee haadha ilmaan torbaati
dubartii taatee amantii biraarraa gara islaamummaa dhufte. Sanuu achi Naannoo Amaaraa keessatti waan hedduu ulfaatu. Amantii namni amantii isaa gadhiisee gara islaamummaa dhufuun tokkoffaa islaamummaa qeebaluu wajjin miidhaa hawaasaa fi maatirraa dhiibbaan gahaan namarra gahuu wajjin san hunda dandeessee barattee barumsa ishiitiin bakka guddaa geessee amma akka naannoo Amaaratti xaqlaa firdi beetiidha waliigala mana murtii waliigalaa hoggantuu mana murtii waliigalaati. Kana hoggaa gootu haadha ilmaan torbaati ilmaan dugda baatteeti keezii barreessaa turte. Kana keessaa namni maal barataa? Tokkoffaa chaalenjii feete naannoo sanitti islaamummaa qabachuun akka danda'amu. Namni yoo rabbii qabatee dhiibbaa fedhee akka dabruu danda'u waan mul'isuudha. Ilmaan sagantaa sanarratti dubbatee turte. Kaayyoon kiyya ilmaan hin dhaladdan dhaabu. Kaayyoon kiyya garuu ilmaan boruu hawaasa akka addunyaatti tajaajilu oomishuudha dhaluu qofaa miti. Sun maali? Namni haala fedhe keessa yoo jiraate karaa hawaasa ifii ittiin tajaajilu. Ummataaf bu'aa buusu karaa godhaa jirti. Akkasiimi? Tokkoffaa nama hijaaba uffate taatee musliima taatee waliigala daanyaa waliigala naannooti. Naannoo Amaaraa ta'uun inni waan guddaadha. Hojii kanaa guddaa ulfaatu kana qabattee ilmaan kana dahaa ilmaan kana diinirra guddisaa kana dalaguun musliima ta'uu hojii fi dhiibbaa mataa isaa danda'e dhiibbaa kana hunda dabartee arraas gahuun ishee dhugaa waan ishee badhaasisu ture saniif badhaafamtee jirti. Dubartoonni biroolleen haaluma kanaan wal fakkaatuun dhaabbata biraarraa illee dubartii successful lead organizationidhaan badhaafamtee ni jirti. Namoonni kanneen hedduun isaanii namni itti badhaafne nama mul'atu miti, nama miidiyaati miti. Riisarchiin dalagame naannoo hundarra dubartoonni fakkeenya ta'uu danda'an dhugaa jijjiirama fidan eenyu jedhamee irratti dalagameeti. Gama hooggansaatiinis nama wahii badhaaftanii akka jirtan gaafsan ilaalan ture. Sanis mee nu kaasachuu? Sanillee waan goone gama hundaanuu dhufee daawgaa hojjennu yeroo hedduu moora amantii irratti fokas godhaa osoo jirru bakka dhaqqabnetti bakka harka keenya gahetti amantiillee hin fillu. Amantiin fillu hoggaan isin jiru rakkataa nama amantii biraa hordofu yoo taane immediatelyidha gargaarsa nuti goonu. Namni tokko fakkeenyummaa waan qabuuf fakkeenyummaa isaa san bakka sanii fuudhuu hin dandeessu. Wanni fakkeenya ishii godhu ni jira ishillee akka biyyaatti jechuudha. Maaliif akka dubartiitti hoggansa keessaa namni tokko farra jiru namni hojiin isaa haalaan mul'ate jijjiirama guddaa fide akka biyyatti kibarti kantiibaadha. Akka hoggansatti akka biyyatti hoggansarraa illee amantiirraa illee barsiisummaarraa illee miidiyaarraa illee biizinasarraa illee hundarraa filachaa waan turreef namni bakka san jiru ishii waan ta'eef ishillee filannee jirra. Asitti nu argamte. Rufeedaan dhiira hoo yoom badhaasuu fuulduratti yaada qabdanii waan jedhu gaafachuu barbaada. Badhaasuu yaada hin qabnu. Maaliif hojii rufeedaan hojjechuu jiru dhiiraaf badhaasaa oli jennee waan amannuuf. Maaliif eenyummaanuu dubartii barsiisuun dhiiraaf badhaasaa oli. Maaliif akka dhaabbatatti dubartiin nuti oomishaa jiru abbaa tokkoof ilmaan isaanii leenjisaa jirra. Keessattuu abbaan ilmoo dubartii haalaan jaalataa ni dhiheessa. Akka abbaatti ilmaan isaanii leenjisaa jirra. Akka abbaa manatti haadha isaanii haadha manaa isaanii taboru isaan tajaajiltu akka jaartitti isaan kabajjee isaan ulfeessitee isaan tajaajiltu. Taboru ilmaan isaa diin irratti hortee guddistu. Horuu qofaa miti diin irratti guddistu isaanii oomishuu jirra. Kanaafuu badhaasni kana caalu hin jiru. Leenjisuunuu badhaasaa jedhan. Qooy bira dhaan ta'anii waan ta'an. Leenjisuunuu badhaasaa eega jedhanii leenjisanii kennutu badhaasaa. Warroon as keessa hin badhaafamin hedduutu jira waan ta'eef. Walaa turtii bareedaadha kan taasisaa jiru. Rufeedaa kan duraan beeku caalaa immoo sirriitti akka beeku taasisaa jira. Mee kitaaba kana wal qabateetiin architect of ummaa kan jedhu nu kaasee turte haadha teenya Hararirraa waggaa 24 fi osoo addaan kutiin bilisaan hawaasa bocuu keessatti architect of ummaa jettanii moggaastan. Akkamitti jecha kana filattan? Arkitektoota wanni jiru afaan saayinsiitiin arkitektiin diizaayin godhuudha. Sanii olillee arkitektoonni hiika arkitektoonni qabu kana matsaafa kana amma kitaaba kana afaan sadiin Rufeedaan kan barreesse maxxanse afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingiliffaatiin.
Sadeenu bakka takkaadha kan eebbisee baasee. Arkiteektoota wanni jedhamu architect of the ummaadha Ingiliffaan kan barreeffame. Architect of ummaa jechuun majaa'u kanuu maal jechuudha waan jiru akka nama keessa dhufuuf arkitektummaan kun akka hiika asitti mul'atu daran akka namni keessa arkitektoota ummaa jechuun maal akka ta'e kitaaba kana keessa akka namni argatuu fi kitaabni kun tokko ta'uu immoo akka agarsiisuuf kitaaba sadeenu maqaa tokkoon baafne sani arkitektummaan injiinariingii irra yoo fudhatte diizaayinaa kaasuudha akkasiimi waan tokko lafa qabsiisuudha. Wanni sun maal fakkaata hoggaa dalagame maal akka fakkaatu diizaayin godhanii lafa kaa'uudha. Gama islaamummaa kana hoggaa dhufte al-ilmu qabla al-qawli wal-amali jennee jira. Barachuu waa hundaa oli. Namni baratee waan fedhe dalaguu ni danda'a. Bakka yaade san gahuu ni danda'a. Barsiisuun keessaahuu namni diin islaamaa nama barsiisu. Dubartii ta'u wajji dubartii nama barsiisuun ifiifuu bu'aa mataa isaa qaba jeetii yaadaan. Maaliif gara laafummaa qabdu wajjin rahmata qabdu wajji dubartiin walitti idaatee hoggaa nam tokko barsiistu kaayyoo wajji boru ilmaan kun guddatanii akka haadhatti yaaddeeti. Hoggaa nama barsiistu dubartiin akka haadhatti yaaddeeti kaayyoodhaan wal qabsiistee boru ilmaan kun baratanii akka isaan caalanfeeti. Namni obboleeyyan qabaachuu dandeessaa saahiba. Namni hundi guddina kee takka jijjiirama kee wal qixan hawwu akkasiimi. Haadhaa fi abbaa kee muraadha. Namni akka ati isaanii ol taatee yaaduu barbaadan haadhaa fi abbaa kee qofa jaalala haadhummaa saniin waan barsiistuuf dubartiin kana barsiisuun qur'aana barsiisuun immoo qur'aana qofa miti. Qur'aana hoggaa barsiiste kitaabota adda addaa barsiiste buloogaa riyaada kana barsiiste tafsiira barsiiste uummataa isaa gaayidaansiidhaami diizaayin godhu jirti jechuudha. Haatummaan tunuu nama barsiisuun kun karaa nama qabsiisuudha. Karaa nama qabsiisuun kun nama kana bocuudha. Namni kun wanni bocamuuf maali? Boru darajaa bakka gaarii akka gahuufi. Saniif maqaa kanaanis. Architect of ummaan ka isaa ka injiinaringii sana osoo hin tahini ka hawaasaati. Kan hawaasaati. Hawaasa bocuu. Bareechuu. Yaada hedduu bareedaadha kan nu kaaste. Mee namoonni hedduun waa'ee rufeedaa kan yeroo akkanatti kaasnu barattoota akkanaa barsiisanii leenjii akkana leenjisanii gaafa jenneetiin asirraa haasofnu daawwattoonni kennillee nu eegaa jiran jedhee yaada. Rufeedaa kan akkamitti argataniitiin galmaa'uu danda'an? Rufeedaan sooshaal miidiyaa mataa isaa qaba. Sooshaal miidiyaa mataa isaa feesbuukaa ni qaba, tiktook ni qaba. Sana irratti hojiilee rufeedaan hojjetamanii fi kontaaktii rufeedaatillee adreesiin illee wanni hundi isarra ni jira. Namuu karaa saniin hagaarraatti namni dhufaa ture. Karaa saniin information gaafachuuf san bira dabree galmaa'uudhaaf pilaatfoormii mataa isaa qaba. Pilaatfoormii sanarra galmaa'ee barachuu ni danda'a. Akka rufeedatti naannoo adda addaarraa karaa arsiirraa argeeraa bakka hedduurraa gaafiin even waraqaadhaan akka majlisaatti akka biyyatti akka magaalaatti xalayaan hedduun nu bira ni geesse. Rufeedaan nu bira haa ga'u waan jedhamu. Biraanchiin rufeedaan nu bira banamuu qaba waan jedhamu. Ulaagaan tokko mataan isaa dubartii ta'uudha. Dhaabbata dubartoota waan ta'eef fedhii qabaachuudha. San bira dabree nama barumsa kutaa 10 oli. Kutaa 10 ol nama maatiriik fudhatee ta'uu qaba. Naaf galmaa'uu yaada qaba ture. Ulaagaa saniin guutuu. Barreeffaman dubbisee tokko irratti Maartiin Luuter King yoo dandeesse bararii jedha. Yoo dandeesse bararii. Bararuu yoo dadhabde gulufi. Gulufuu yoo dadhabde fiigi. Fiiguu yoo dadhabde suksuki. Suksukuu yoo dadhabde immoo foqoqi takkaa shorroqii jedha. Sun maali? Namni adeemsa godhu keessatti bakka feetee jiraadhu waan feeteerrallee jiraadhu hojii feeteerrallee jiraadhu garuu tattaaffiin ati jireenya keessa gootu. Gama fuulduraa deemuuf tarkaanfii takka tarkaanfachuudhaaf jijjiiramaaf kaayyoo kee biraan gahuuf gootu yeroo hunda itti dhaabbachuu hin qabudha. Kaayyoo keessan ibsa jechuudha. Sirriitti. Mee turtii keenya gara xumurutti deemuu jirra. Xumura irratti waggaa 5 kana keessatti chaalenjii hedduu dabarsitanii argattanii jirtanii. Chaalenjii kana dabarsuu keessatti immoo namoonni dhuunfaadhaanis dhaabbileen garaagaraas qaamni mootummaas namni isin gargaara jiraachuu danda'a. Caalaa kanatti fayyadamuudhaan akka galateeffattu barbaada. Galatoome. Jalqaba irratti namni galateeffachuu barbaadu bileessa keenya Abdiisaa Muhammad faawundara dhaabbata kanaati. Dhiira ta'etti osoo dubartiin ta'een yaada kana namni dura fidee isaa dubartii irratti hojjetamuu qaba. Dubartii irratti hojjetame akka amantiitti haa ta'u akka hawaasaatti akka biyyatti jijjiiramni mul'achuu danda'u
karaa kanaan jijjiirama guddaadha. Maaliif qufaatiin biyya takkaatillee dubartiiwwan wal qabattuuf hawaasa irratti dubartoota irratti hojjetamuu qaba jee namni yaada kana dura fide isa irratti yaada inni nu biraan geetti isaa wajji dhaabbannee immoo dhaabbata kana hundeessinee jirra. Kanaan wal qabatee foondara dhaabbata kanaa tokkoffaarratti Abdiisaa Muhammad tokkoffaarratti Rabbii duraan dursee Rabbii gaditti garuu Abdiisaadha. Isaan gaditti tiimii Rufeedaa barsiisota Rufeedaa dabalatee hedduu barsiisonni keenya jaalala guddaan kabaja guddaan maaliif dubartii barsiisuun maal akka ta'e isaaniif galee jira. Jijjiiramni dubartiidha. Barsiisota ta'uu wajjin hagam takka akka jijjiiramni dubartii jijjiirama hawaasaa ta'e waan hubataniif jaalalaa fi kabajaan yeroo isaanii eeggatanii yeroo isaanii qaalii nuuf qoodanii nu barsiisuu keessatti barsiisota dubartootaallee qabna. Kan dhiiraallee barsiisota Rufeedaa akka waliigalaatti biraanchii hundaraa hedduu isaan galatoomfachuu barbaada. Isaanitti aansee tiimii Rufeedaa warra hojjetaa jiru, hoggansarra jiru. Rabbiin isaanii laaffisee hundira namuu rabbeecha waan danda'u akhiraa ifiitis bareeffachuuf duniyaa irratti immoo gammachuu argachuuf maaliif gammachuun duniyaa tanaa namaa jiraachuu keessa jirti, nama gargaaruu keessa jirti. San hubatanii nu wajji dhaabbachuudhaaf bu'aa akka malee rabbeecha nu wajji dhaabbatanii nu wajji rakkatanii nu wajji dhiphatanii waliin taanee asiin gahuu keessatti tiimii Rufeedaa galateeffachuu barbaada. Sanarratti namni aansee galateeffachuu barbaadu akka Rufeedaatti Adaamaa irratti obboleessa keenya jira bakki nuti itti barsiisaa turre Bright Kids Academy. Bright Kids Academy'n waggoota 3 oliif baachii 5 Adaamaa waggaa barsiisnu mana barumsa Bright Kids keessatti kilaasii irra bal'oo nuu kanneeti bishaan fayyadamneeti mana fincaanii fayyadamneeti osoo ati kan kafalin hunda fayyadamne waan barbaachisu nu guutanii guyyaa saftii fi aladaatiin nu bananii nu wajji dhaabbatanii kaayyoo Rufeedaa kaayyoo keenya jaanii gargaarsa guddaa gargaarsa kana caalee hin jiru. Nu kannanii akkasiin nu gargaaran Bright Kids Academy hedduu galateeffachuu barbaada. San bira dabree akka waliigalaatti akkuma biyyattiittu ispeeshaalii haala amma keessa jirru keessatti dhaabbanni gurguddaanis hoggaa nuti gaafachuu dheeyne waliin hojjechuudhaaf hoggaa deemne obboleeyyan keenya hadiira. Boodarrallee dhufan akka waliigalatti dhuunfaa miti akka waliigalatti isaan galateeffachuu barbaada. Amma namni nu hubachaa jira jeetii yaada dubartii bira dabree dhirte dubartiin bakka dhaabbata waan irratti hojjetamuu qabu waan gargaaramuu qabu waan barbaadanii isin gargaara isin bira irraa isinummaan jabaadhaa yaanni jedhu hedduun majlisoota irraa illee dhaabbata dhuunfaa irraa illee nu duuba jiranii hedduu haa galatoomanii kana hunda caalaa ol garuu namni nuti galateeffachuu barbaadnu akka tiimii Rufeedaatti gizee hunda waan inni nuti kaafnu abbootii manaa keenya galateeffachuu barbaadna. Anis dhuunfaatti abbaa manaa kiyya alhamdulillahi rabbil aalamiin eessa deemta osoo hin jenne kaayyoo Rufeedaa hoggaa ta'e hojii manaa dhiistee deemtaahi ilmaan dhiistee deemtaahi na dhiistee deemtaa osoo hin jenne Rufeedaan dhimma hawaasaati dhimma biyyaati jedhanii yeroo isaanii nu kannanii akka nuti waan kanarratti hojjennu gargaarsa illee nu godhanii kana keessatti hayyama namaa godhuun waan guddaadha. Waan guddaa wanni kana caalee hin jiru. Waan isaan irra nu hayyamaniif waan isaan nu bira jiraniif irra Rufeedaan as gahuun Rufeedaan galma kana gahuun Rufeedaan babal'achuun guddachuun kun jeetii yaada. Maaliif yoo nuti hin hojjetin yoo nuti harka keessaan qabaatin akkasuma guddinni isaa iftuuba deema cimnee hojjechuu keenya keessatti guddina Rufeedaa kana keessaa namni harka qooda guddaa qabu abbootii manaa keenya. Anis asumaan abbaa manaa kiyya Khaalid Abdusalaam hedduu isa galatoomfachuu barbaada. Naa galatoomfadha isinillee galatooma. Mee injiinar Hangaataa Abdulwahab dura dursuudhaan dhuftii asitti turtiin hojiin taasisuu keetiif hedduu galatoomii jenna. Xumura irratti immoo osoo nuti addaan hin beekne dura hawaasa musliimaatiif keessattuu immoo dubartootaaf dhaamsi dhaamtuu jiraate. Galatoomii wanni nan dhaamu barbaadu jiraate hawaasa musliimaatiif nam tokko dhaabbanni kun akka waan dhaabbata dubartootaa qofa. Ispeeshaalii gama dhiiraatiin dhaabbata dubartootaa irratti hojjetu hoggaa jaame akka waan dubartoota qofaa qophaa'ee dubartii qoftiin irratti hirmaattu takka waanuma dubartii ilaallatu itti fakkaata. Kun yaada dogoggoraati. Dubartiin cinaa hawaasaa ta'uu wajjin cinaa hawaasaallee hafellee ka ijaartu ishee ta'uu wajjin tokkummaa keenya hunda gargaarsa keenya hunda osoo dhiira dhalaan jenne gargaarsa nama hundaa barbaada.
beekumsaan qabeenyaan yaadaan namuu bakka jirutti waan danda'uun humnaan haa ta'u beekumsaan haa ta'u yaadaan haa ta'u namuu bakka jiru gargaaruu ni danda'a. Rufeedaan seenaa guddaa dabarse keessatti ni janna gizee hunda yoo rakkin tokko uumate seenaa rufeedaatiif boru nu komataadha. Maaliif seenaa rufeedaa si dhaabbatanii gabaabbata jennee yaannu addunyaatti baha jennee waan yaannuuf boru seenaa rufeedaa keessa komatamna jennee waan yaannuuf seenaa rufeedaa seenaa keessanii seenaa maatii teessaniiti. Seenaan rufeedaan maatiidha. Hawaasa keessanii biyya tanaafuu gama hundaanuu dhiiraa dhalaa osoo hin jenne beekaa wallaalaa osoo hin jenne namuu gahee mataa ifii qaba. Waan nu gargaaruu danda'u ni qaba. Dhimmi kun dhimma biyyaati, dhimma hawaasaati. Dhimmi dubartii sensitiif ta'uu wajjin dubartiin naamusa ishee eeggattee akhlaaqa islaamummaa irratti akka guddattu akka jiraattu haala mijeessuu keessatti akka isaan barsiisu akka isaan tokko goonee deemuu ni dandeenyu akka nu gargaartan asumaan dhaamsa keenya dabarfachuu barbaanna. Rufeedaan ta rufeedaa qofaa miti ta dubartootaa qofaa miti tan hawaasa guutuuti teessanillee isiniin jechuu barbaanna. Galatooma. Ulfaadha nutis waamicha keenya kabajanii atis rufeedaa bakka buutee asitti argamuu keetiif hedduu galatoomii ulfaadhu siin jenna. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya turtiin hooggantuu pireezidaantii dhaabbata rufeedaa wajjin goone kana fakkaata ture. Dhaabbanni rufeedaa dhaabbata guddaa dhaabbata dubartoota irratti hojjetu dhaabbata hawaasaa bakka banaan hawaasni qabu irratti xiyyeeffatee hojjetaa jirudha. Warroonni dhaabbanni kun magaalaa keessan keessa jiru akka itti hirmaattan kan obboleettii qabdan obboleettii teessan gama saqqee argitan kan haadha manaa qabdan haadha manaa keessan achitti akka leenjifattan isiniin jenna. Warroonni dhiiraa immoo dhaabbanni kun lafee duudaa hawaasa kennaati waan ta'eef akka gargaarsa gootan gama hundaanuu akka gargaarsa gootan isiniin jechuu barbaannaa. Turtiin keenya kana fakkaata ture. Sagantaawwan siimboo kan hafa waliin turtii gaarii isiniin jenna.